ماري وانا كان نونجراني دبين تناثر رجعت ورمو أكم ثانا جتني ما نوتني من أره ما جالس تندبي أنا قاودور ما ini sejarah na dubin ta sejarah ko jarafdu jarri sodoma udani didama jeda didama rafuna suudi len sodoma kanaran kafalu olli ibna aga kuma dibati tol guddifna aga kuma shantama hati tol guddifna ajarani fudatu didan media ratti kana mo akani nimne gadi bate wana kana hindubatini ibana ratti bara inuma in kapsifna nanjaran kamali kana nu arabsiza jira bira da video waraba yo inni gurba fuule gadi mbaye ni qabsiifna jedhani duulana irratti bananii namni mariirana rogaa ture haa qabam andeen gada guyyaa lama dura mana yaala dhuunfaa fide odoo holladhu deebi'e amma shorxaanatti ergiti ummanni kun jedhee mustashfa ol deebise amma situ qabsiise gadiin baateeti odoo gandarraan deemtu qabsiifte naan jedhan ka mucaan mustashfaa qabame. Ajaa'iba qabaawwan soddaa kiyyaa kunillee. Ajaa'iba qabdan wallahi ana ma waan kana hundan dhageenye aboo nama dhiiga mucaa kanaa jallise aboo balaa hin jirre rabbi mana kee haa dhaabu abbaa fedhete hin dhageenye nama waan kana hunda rabbi gurra kiyya haa qabu wallahi hin dhageenye bisama amma altoo achuma abbaa fedhe maan ta'an abiyyi amma dhalli maan ta'an anni faattam nabban amma dhagaara tabakkule ana amma dubbii sheetichuma amma abu'een jettan kanaa fi kamaali mafaatoo quba qabatti beeka malee Muhammad marrete mali te wanjeru kana wallahi ndageen an filandis rakko qabdu jolan jima se jama mubira romni wan birati sidagayu an sidaganjiru romni wan birati ala jirra ala kulli alinati mucha kana qarqar sarratti oromo tum surratti yadi male wae porososi ummani dara dibu kana akamitti dama akami baya mucha naga turule turuni baya rabbi biyatti imagalcha hawa gargarani gargar sarratti atiyefatan iya dubin falla nuti galar ala kullal wan dubbanu wan ifnu wallalla ya saldinan mucano sonatti mejirate abba fere dini matamba male ansala itindi suturey indagenne mubelle ma yero tokko ma wali billah indagenne ana ma wana makamalle do kana indagenne akka kiyatti wallahi yo dagaye diga mucaa kana duga mucaa kana jallese rabbin argawata kan dagenne nama dubbi mucaa kana jaarsuma community ka kamare bilbilane mucaatti dubbate kana faatu harka qabatti be kamale ammuhami birajid daragona fi minamin kana indagenne yaw mucalleen haga tokko waa hedduu dubbachuu ulfaata dhabeeytani abdi dubbadhu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dargaartu makan irrattillee waan dubbachuu ta'e eenyu akka sirriitti isaa qoqamaa jiru bira dhaabbataa jiru walumaan argaa turre fudhachuu qabu ture osoo mucaa ta'e hin fudhu ture inshallah anamma jimmaa miti obboleessi kiyya dhiiga kiyya siibaa osoo naan jedhe nama hin fudhu nama osoo rakkadhee asitti ijoolleen arsii xiqquma waa wayii itti argine tabira tan bira dhaabbattee amara bira sanjala deema mana hin deemu wallahi osoo anataatti jalan deemu ijoollee jimma takkitti jalan deemu osoo mucaa san ta'e hin deemu ndageeffadhulle oromo biraayituuf kana ture akkas ta'uu qaba ture natti himuu qaba ture yusir shira xiixame kana natti himuu qaba ture jimmummaa kiyya ofirraa mulqaanu osoo mucaa san ta'e maaliif gaafa durooti irraa gaddiin naan taane gaafa dura rakkadherra bakka aloon ibsira altas akka bakka jimmummaa walitti qabna dhimma kiyya keessaa bayuu qaban ture isa dhugaa rabbi an kana jechuun walitti sin kaasuufii miti adellam dubbadhu abdi Asli galatomi jalqabarraa kaatti hangarraa dhufa jirta kingi kamaan illee haa galatomu waan gochuu danda'u godheera usichi wanni gochuu dandeenyu nuti warri miidiyaa waan jiru natti hin fakkaatu ammoo gargaarsa isaa jenne sana qalbiitti qabannee akkuma amma miiraan guutamnee jiru kanatti gama kanaan mucaa kana gammachiisuu qabna gama biraatiin mucaan kun hin gurgurame asli ni gurguratanii waan xiqqoo tokko uummanni Itoophiyaa kun yoo harka keessa garuu dubbii kamaalirraa akka mucaan gurgurame amma dhageette miti ni gurgurame an jalqabanaa galeera asli waan xiqqoo tokko harka keessa keenyaan lubbuu namaayyuu ni baasa nama Itoophiyaati bar Itoophiyaadha bar birriirraa waan afan miti waan kana ammoo duraan illee dheengadda gastii keessatti sitti meen ture waan xiqqoo tokko argannaan uummanni kun mucaa kana ni qabsiisaa dabarsee mootummaaf kennaa
madaa guddaa kana miti namni madaa martee waraaname mootummaan hanga wanta tokkotti ba'utti fuuchuu dandeessu kun waan beekamaadha. Dhugaadha Kamaal sodaachuu danda'a. Otuun hiccitii kana baasee dubbate itti duulanii qabsiisanii rakkoo hamaadhaaf isa saaxiluu danda'u. Namni immoo ofiifis yaadaa nama bira dhaabbata. Amma rabbiin haqa mucaa kana abaasu nama cubbuu mucaa kana irratti dalagee dhugaa isaa dhoksee dhiiga isaa lola'e dhiiga saree godhe kana cubbuun kun mana isaatti isaan agalu. Ammoo nuti akka nama tokkootti gargaarsa isaaf malu waan nurraa eegamu sagantaa guddaa tokko qabannee ni goona. Wanni kana achi goonullee waan jiru natti hin fakkaatu. Wanna nama shakkisiisu miti gurguramuun mucaa kanaa beekamaadha. Itti nyaatanii geessanii mootummaatti kennan. Wanni ani irraa shakku hin jiru gama kiyya. Akkasi. በጣም ያሳዝናል ያሳዝናል ለማን ያወሩማ ሰዲሪ በሰዲቱ አዚራ ጉሬ ከፈሉን ደንደው ሲገሌ ማል ጀደ ሱኡዲን አከ ጉሪ ኪያ ደገውቲ ዮ አራራ ዲደን ሙስተሽፈሌ ከፈልተኒ አሲ ገባፍተኒ ከሰስተኒ ብሪ ሙስተሽፈሌ ደፈተኒ አናሌ ቀጣተኒ karaan kuni waggaa nutti fudhata nan dararinaa jedhe Suudiin gaafa bakka safaaraan jirtutti bakka isheen Najiib jirutti jedhana halli abbaan maashinaa akkana jedhe yoo araara diddan awwala ka mustashfaa isintu kafala qasbi anna safaaraan kafalte ati kafalte mustashfaa yaalattanii waan ittiin isin yaaltan kana nakassaftanii kafaluu dandaya karaa nagayaa haa deemnu jedhe Suudiin gaafa dura karaan isin deemtan sun karaa nagayaati moo karaa jallinaa kanare? Karaa nagayaa san fudhannee jennaan feemasoonni akka Mubaarak faa gabbaanii haamitu jira nama kenna jira riyaadiin jira akka lubbuutitti kafalama jedhanii dubbii tana keessan seeninaa jedhee girrisaa nutti kaase. Uummanni asirraa waan hin beeyne haasa'e. Waan karaa nagaa kan akka hin deemne uummatuma kana nu godhee jechuu sagalee waraabamee jira sagaleen sun. Haamii bilbilee jedhe haamiin natu qoraa jedhe su'uu nama kenna nama jimmaati riyaadiin jiraan hun jedhe Mubaarak nuti ka itti rakkanne asii ka riyaadii nun ilaallatu deemaa riyaadiin gaafadha jedhe waa'ee riyaadii waa'ee seera Suudii nutti himan hin rakkanne odoo gaafsan mucaan maal jedhe odoo namni kenna natti bane gara fuunuu hin qabnu dhiifama goona homa jedhe kanaan naafixa asii ganna baasaa jedhe dadhabbinni kuminiitillee safaaraallee asitti ture. karaa nagaa kana deemanii dhiisan inumaayyuu miidiyaa irratti nutti ka'aa jirtanii as jala jira isheen Najiib birrii nyaattan haqa isaa dabsitan waan isaa kanaa ittiin karoofnu naan jechaa jiran kadhadhee mucaan kun isin malee waan qabu itti siqa dubbadha fala godhaa jedheeni haga safaaraa waliin deemne jara kan waan na ajjeefti midhugaa jirtu isinitti himaan. Sigalee war ammallee asli nuun hin badiin mucaa kana qarqaarsumarratti hojjadhaa malee akkamitti baya. maal tayaa dhiisa mucaan akka maratu tumsa isinirraa barbaada kaasa ashuraansii sharikarraa argatan jiru waan itti qarqaaramuu qabu gaafa gale turullee ni gala maalitti gala akkamta arabiyyaa isa barbaada tumsa isaa bicha irratti dubbadhaa warri miidiyaa amaana nan isin bira kaayadhutan tuu wal xaxaadha. Oi Kamaal silaatiif isheen Najiib asirra dhuftanii abdii geetaachoo isheen Najiibin fidee akka dubbiin kun xumuramu walii gallee hin deemne waa'ee amma jettu kanaanuu amma dhagayaa jira maa yaada jijjiirtani durumarraayyuu gaafa jalqaba mucaa kana fidee isinii wal barsiisee isheen Najiibillee asumara dhufanii jala deemnaa dhimma kana jala deemna jettanii isheen Najiib fudhatanii atillee irra nu laalisiin jennee gadi hin buune amuhaamii amma jettan kana eessaa fiddan karee yaadu kana dhageenne noo mana gaara. Akki finne dubbii sana akkasumatti karoorsitanii bira deemnee jennaan oduma akkasitti ta'u amma baataa shorxaadha ixaa shorxa si fuudhaa jedhee Mubaarak asirra gabbayee viidiyoo dalage. Sigalee ani yoo san safaaraa jira isheen Najiibii kanallee fudhee itti gaafatamaa kenniteefillee fudhee itti aanaa ambaasaaddara bira dhay'ee kallattiidhaan ambasaadarri nu ajajee nama birallee nu kaayee bakka durataan community kennaa jirullee mustashfaa dhufne jiddarraa kaanee yoo san Suudaanii fi Arabdichillee dhufe yaada kana lafa kaa'e yaada nama sitti himu kan yaada kanatu fudhatama dhabe ka Suudiin istiraahaa qabee ashaa goosisee karaa kanaan naafixaa jedhe kana fudhata dhooggan. Jaarsummaa diddan.
jaarsumma fudhate ani nuti gumaa sirraan barbaannu jedheen gurbaan safaara artifishaala tolchiif artifishaalli 250 hinditti dalagamaa jedheen arabdichi achumatti shook ta'e 100 qaxxaame 190 gaafsa manni yaala 190 mana yaalaa kafale 250 artifishaala tolcha maa waan hin fakkaanne dubbattan rabbitu itti qaddare ani yoo hukuuman isan dhoogin haawasha kiyya kaa'ee raatiba alaa dhulnyaat biyyallee yoo gale immoo raatiba isaa irraa hin kutu mucaa kana fala godhaa raatiba ji'aan biyyatti ergaa fi mucaa kana nuu hira yoo diddan jedhe ol ka'ee gidee deemu yoo diddan ganaa ka mustashfallee kafaltanii na kassaftan jedheetiin hin bahe namichi arabdichi. Maarree waan akkana nuun jedhanii dubbiin tun asirra geesse Oromoo akkam taana jettanii maa nutti hin himinaaree maa callisan dubbii akkana ga'u dura. Jarri dubbiin taati jedhee yoo jaraftu jarri 30 udaan 20 jedha 20 irraa fuuna su'uudilleen 30 kanarran kafalu. Ol dhiibnaa aga 100tti ol guddifnaa aga 50tti ol guddifnaa jedhanii fudhatu didan miidiyaa irratti kanammoo akka ani himne gadi baatee waan akkana hin dubbatinii dhiibbaan irratti godha inumaa hin qabsiifnaa naan jedhan kamaalii kana nu arrabsiisaa jira bira dhaqee viidiyoo waraaba yoo inni gurbaa fuudhee gadi hin bahe ni qabsiifna jedhanii duulan irratti bananii namni mariiraan dhoogaa ture haa qabamu andeen gadda guyyaa 2 dura mana yaala dhuunfaa fide Odo holla du deebi'e amma shorxaanatti ergiti ummanni kun jedhee mustashfa ol deebise amma situ qabsiise gadi hin baateeti odoo gandarraan deemtu qabsiifte naan jedhan ka mucaan mustashfaa qabame. Ajaa'iba qaba warri soddaa kiyyaa kunillee ajaa'iba qabdan wallaahi anama waan kana hunda hin dhageenye aboo nama dhiiga mucaa kanaa jallise aboo balaa hin jirre rabbi mana kee haa dhaabu abbaa fedhe hin dhageenye nama waan kana hunda rabbi gurra kiyya haa qabu wallaahi hin dhageenye. Bisa mama atau cuma abba fere mantan. Abi yang mana di mantan ni? Anif fatam nabba. Amma agara. Tabakule. Anak madubi. Syaitu cuma amma abu ini datang kana fi kamali mafatu kubak abad be kamale. Amuhami marete mali te wanjer kana wallahi lagi nan selandis. Rako kabdu jolan jima sejama. Asli mubira rom ni wambirati sitagayu. Ansidagan jiru rom ni wambirati ala jirra. Ala kulli haalin ati mucaa kana qarqaarsa irratti Oromoo tumsurratti yaadi malee waa'ee porosesii uummanni dhara dhiibu kana akkamitti hidhama akkamitti baya mucaan aga turullee turu ni baya rabbi biyyatti ima galcha haa waa gargaara.